Afrikaanii Afrikaanotaaf bakka awwaalchaa malee biyya jireenyaa miti jedhan pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin. Maaliif jedhan laata? Walumaan haa ilaallu. Afrikaa keessatti namni tokko yoo duroomu qabeenya isaa baankii Siwiis kaa'ata. Yoo dhukkubsatu ammoo yaalaaf gara Faransaay deema. Ilmaan isaa ammoo Awurooppaatti barsiifata. Meeshaalee adda addaa kan inni bitatu Dubaay irraati. Bashannanaa fi turizimiidhaaf ammoo Ameerikaa fi Kaanaadaa deema. Meeshaalee adda addaa yoo barbaadu Chaayinaa deema. Kadhannaadhaaf yookiin ibaadaadhaaf Makkaa fi Roomaa deema. Gaafa du'ee qofa gara biyya Afrikaa fidamee awwaalama. Kanaaf Afrikaan Afrikaanotaaf bakka awwaalchaa malee biyya jireenyaa miti jedhan pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin. Isinumee akkamitti ilaaltan? Afrikaan Afrikaanotaaf biyya awwaalchaa moo bakka jireenyaati? Deebii keessan komantii irratti eega. Fayyaa ta'aa.